Hordoftoota keenyaa qophii keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaa 17ffaa haala armaan gadiin qabannee walitti deebineerra. Arfaffaan Irreecha yookiin yaa'a galateeffannaa Oromoo. Uummanni Oromoo Waaqa tokkichatti amana. Waaqni tokkichi kan dhugeeffataa yookiin fakkaataa kan hin qabne, uumaa waaqaa fi dachee kanaati jedha. Nama ta'ee nama dhugaa kana shakku yoo arge, Waaqni uumaa waa hundaa ta'e kun akka itti hin mufanneef garaa isaa qulqulluudhaan araara kadhataaf. Akka amantaa fi falaasama uummata Oromootti uummanni ardii irraa fi dachee keessaa hundi gochaa fi humna waaqaa isaa uume mul'isuu jedhetti yeroo maraa uumama sana yeroo ba'uu fi galu ija isaa ol fudhatee ilaalee hooqubbaa yaa waaqa jedha. Iccitiin humna waaqaa tokkicha karaa uumamoota kan ibsamu jedhee amana. Haaluma kanaan irreechi bifa addaatiin sirna galateeffannaa fi kadhaa waaqaaf taasifamudha. Galateeffannaaf kadhaan kun iddoowwan humni uumuu waaqaa bifa adda ta'een itti mul'atu keessaa tulluuf malkaan bakkeewwan galateeffannaa beekamaadha. Iddoowwan lamaan kun waan sirnichi bal'inaan achi irratti raawwatamuuf jecha malee akka lafa qubannaa Oromootti bakkeewwan biroon irreeffannaan itti raawwataman hin jiran jechuu miti. Irreechi tulluu kan itti kabajamu ji'oonni bonaa darbanii yeroo bokkaan arfaasaa itti roobuu qaba jedhamee eegamu keessatti kan raawwatamudha. Irreecha malkaa wayita jiini gannaa darbuuf jedhu baatii fulbaanaa gara walakkaa keessatti irreechi malkaa adeemsifama. Jiini fulbaanaa jalqaba waqtii birraa waan ta'eef haalli qilleensaa gannaa jijjiirama itti agarsiisuu eegaludha. Magaalaan Bishooftuu malkaan irreechaa guddaa akka Oromiyaatti bal'inaan kan itti kabajamu hora Harsadii jedhama. Harsadiin abbaa malkaa horaa sanaa gosa Liibaan keessaa kan ta'ee fi horri kun maqaan isaa irraa ka'uun kan moggaafame. Haa ta'u malee bara 2012 irraa eegalee horri Finfinnee akka Oromiyaattis ta'ee akka biyyaatti dursa qabaachuun haala ho'aa fi hawwataa ta'een waggaa dheeraan booda deebi'ee haareffamee kabajamaa jira. Keenyaa waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Hanga qophiilee kan biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.